hidhi haaromsaa Itoophiyaan eebbisuudhaaf qophaa'aa jirtu yaaddoo yeroo dheeraa nutti ta'aa jedhan Masrii fi Sudaan. Kana booda tarkaanfiin Masriin fudhachuu dandeessu jira. Ambaasaadara duraan Itoophiyaa gaafanne. Hidha laga kanaa gufachiisuudhaaf waan isaan hin godhin tokko illee waan gochuu danda'an hunda godhanii. Kana boodas waan gochuu danda'an hundumaa itti fufu. Erga eebbi laga kanaa ta'es booda maal fa'aa gochuu danda'u yoo jennu tokkoffaa. Qondaalonni paartii badhaadhinaa Itoophiyaa nu doorsisaa jiru kan Eertiraan jettu irrattis gabaasa qabna. Bunaa fi shaayii keessaa kam dhuguun akka gorfamu ragaalee saayinsiidhaan deeggarame wajjiniin qixeessineerra. Oduu oolmaa addunyaas qabna. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa amma xumuratti nu hordofa. Qondaalonni paartii badhaadhinaa of eeggannoo malee doorsisa waraanaa Eertiraa irratti gaggeessuu itti fufanii jechuudhaan ministeerri beeksisaa Eertiraa obbo Yemaana Gabramasqal himatan. Biraanuu Gammachuu dabalee isinitti hima. Obbo Yemaana Gabramasqal roobii kaleessaa toora X irratti barreeffama qoodaniin aangawoonni paartii badhaadhinaa nama arrabsan Eertiraa irratti doorsisa waraanaa akka barbaadanitti gaggeessuu itti fufaniiru jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ETV irratti dhimma Galaana Diimaa kaasuun dogoggorri raawwatame dhiyeenyatti ni sirrata jechuu hordofuun kana jedhan. Ministeerri muummee Abiy ijaarsa hidha haaromsaa Abbayyaa xumuramuu ilaalchise yeroo dubbatanitti akkuma seenaan waggaa 1000 Itoophiyaa jijjiirametti haalli itti Itoophiyaan ulaa galaana dhabdes boorni sirreeffama baay'ee cimaa miti jedhan. Ministeerri beeksisaa Eertiraa obbo Yemaana Gabramasqal barreeffama X irratti baasaniin aangawoonni paartii badhaadhinaa seenaa durii Eertiraa kan bara jiddu galeessaa fi seenaa ammayyaa ishee faallisu jechuun himatan. Obbo Yemaaneen kana kan jedhan dhiyeenya kana daayirektarri qunnamtii alaa fi walta'iinsa waraana raayyaa ittisaa Itoophiyaa Meejor Jeneraal Tashooma Gammachuu Itoophiyaan sababoota amansiisoo 4 ittiin ulaa galaanaa gaafattu qabdi jechuun qabxilee tarreessan keessaa tokko Asab yeroo sanatti mootummaa ce'umsaa Itoophiyaatiin dabarfamee kennamuu ta'uusaa ibsan. Eertiraan yeroo walabummaa ishee labsatteetti haalli itti Asab Eertiraaf kenname kaasuun kan ibsan jeneraalichi yeroo sanatti mootummaa ce'umsaa waan tureef waan hanga ulaa galaanaa ga'u kennuuf bakka bu'umsa seeraa hin qabu jechuun dubbachuu hordofeeti. Mootummaan ce'umsaa mootummaa uummataan bakka hin buufamne ulaa galaanaa dabarsee kennuuf itti gaafatamummaa hin qabu jedhan. Itoophiyaa waggaa 30 dura Eertiraan walabummaa ishee labsachuu hordofee biyya ulaa galaanaa hin qabne taate. Itoophiyaan isaan booda daldala alergii fi alaa galaniif buufata Jibuutii fayyadamaa jirti. Ministeerri muummee Abiy dhimma ulaa galaanaa argachuu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti erga jedhaniin booda biyyoota lamaan gidduutti muddamni cimaa dhufeera. Ministeerri muummee Abiy ulaa galaanaa karaa nagaa fi tasgabbiin argachuu akka barbaadan ibsanillee pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii garuu dubbii barbaachan himatan. Yaadni ulaa galaanaa birmadummaa jedhu taateewwan xiyyeeffannaa hawwachuu qaba kan jedhan pirezidaanti Isaayyaas gootummaa akka fedhee kana duuba humnootiin biraa jiru jedhanii turan. Ministeerri beeksisaa obbo Yemaana Gabramasqal barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti qoodaniin Eertiraan bara 1940 irraa kaasee bilisummaa ishee argachuuf qabsaa'uu ishee kaasuun seera idil-addunyaatiin kan beekamtiin kennameef kan hin haqamnedha. Mirga biyyaalessaa fi siyaasaatu barreessan. Kun eenyunuu kan kufu yookaan kan biyya biraa kamuu yookaan kan qaama idil-addunyaa kamuu waliin waliigaluu barbaachisu miti. Itti aansuun murteen uummataa bara 1993tti geggeeffame kaasuudhaan biyyi Eertiraa weeraraan qabatte dursa fedhiin ishee gaafatamuu yookaan immoo murtee uummataa akka fudhattuuf haaldureen dhiyaachuu fi haalli itti barbaachisu akka hin turree fi jiraachuu akka hin dandeenye ibsan. Dhumarrattis deebiin Eertiraa inni dhumaa haaluma pirezidaanti Isaayyaas jedhaniin mana keessanitti sassabamaa kan jedhu ta'uu dubbatan. Walitti dhufeenyi Eertiraa fi Itoophiyaa waggaa 20 oliif addaan citee ture erga ministeerri muummee Abiy gara aangootti dhufaniin booda fooyya'ee kan ture yoo ta'u loltoonni Eertiraa waraana Tigraay waggaa 2 gaggeeffamee ture keessatti mootummaa Itoophiyaa maddi hiriiruudhaan lolaa turuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti waliigalteen Piriitooriyaa erga mallattaa'een booda ifatti wanti jedhame jiraachuu baatullee hariiroon biyyoota lamaanii qabbanaa'aa dhufe. Isaan booda erga Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf fedhii qabaachuu ibsiteen booda biyyoonni lamaan wal himachuu eegalan. Masrii fi Sudaan hidhi Itoophiyaan ijaarte ammallee yaaddoodhaa jechuun dubbatan. Biyyoonni lamaan kun yeroo Itoophiyaan hidha waggoota 14f ijaarte eebbisuudhaaf qophaa'aa jirtutti kana jedhan. Ministeeronni dhimma alaa fi jallisii biyyoota lamaanii walga'ii Kaayirootti gaggeeffameen booda ibsa baasaniin yaaddoo qaban ibsan. Hiikaa fi tasaa gabaasa qaba. Masrii fi Sudaan yaaddoo himataniiru.
Ibsa waloo ministeeronni lameen roobii kaleessaa kennaniin hidhi Abbayyaa seera idil addunyaa kan cabsuu fi biyyoota yaa'aa gadii jiraniif balaa guddaa kan fidu ta'uu ibsan. Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guutuuf tarkaanfii qofaa ishee fudhatte jechuun ibsan. Akkasumas dhimmi nageenya fi bishaan isaanii kan adda baafamee hin ilaalamne ta'uu ibsa isaanii keessatti cimsanii dubbataniiru. Ibsichi itti dabaluunis Itoophiyaan tumsa isaanii deebitee cimsuuf imaammata biyyoota yaa'aa gadii irratti qabdu jijjiiruu qabdi jedhan. Walgahii biyyoota lameenii Kaayirootti gaggeeffame irratti ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdullaatii akkasumas giti isaanii Sudaan Omar Siddiq argamaniiru. Ministeeronni bishaanii fi jallisii biyyoota lamaanis hirmaataniiru. Masrii fi Sudaan ibsicha keessatti waliigalteen biyyoota yaa'aa gadii akka hin turre haaluun dhimmichi Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti qofa furmaata argachuu qabaa jedhan. Ijaarsi hidha haaromsaa kun erga eegalee booda Masriin yeroo dheeraaf mormaa turte. Boodarra keessumaa erga pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir aangorraa fonqolfamanii booda Sudaanis Masrii bira dhaabbatte. Waggoota dheeraaf marii fi jaarsummaan garaa taasifamus biyyoonni sadeen waliigalteerra gahuu hin dandeenye. Ministeerri bishaanii fi Enerjii Itoophiyaa Dr. Abtaamuu Ittafaa guyyoota muraasa dura BBC'tti akkamanitti Itoophiyaan ammallee waa'ee hidha kanaa mari'achuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Haa ta'u malee Masrii fi Sudaan Itoophiyaan guutiinsa hidhichaa fi hojii itti fufuu ilaalchisee waliigaltee bara kolonii irratti hundaa'uun waliigaltee dirqamaa akka mallatteessitu barbaadu. Itoophiyaan garuu kun fudhatama kan hin qabnee fi waliigaltee biyyoota yaa'aa bishaanichaa hunda fayyadu akka uumamu barbaaddi. Masriin hidhi kun dhiyeessii bishaanii akka hir'isu irra deddeebitee yaaddoo kan ibsite yoo ta'u, pirezidaant Al-Siisiin dhiyeenya kana qoonni bishaanii biyya isaanii akka miidhamu gonkumaa akkaan hayyamne ibsaniiru. Dhiyeenya kana xumuraa hidhichaa ilaalchisee televezyiinii biyyaalessaa irratti marii ministeerri muummee Abiy taasisan keessatti hammi bishaanii gara Masrii yaa'u akka hin hir'annee fi bishaan yeroo biraa caala fooyya'aan hidha Masrii seeneraa jedhan. Masriin guutiinsa hidhichaa fi hamma bishaan hidhicha keessaa gadi lakkifamu irratti waliigaltee qaama sadii seeran dirqama ta'e yoo mallattaa'e malee Itoophiyaan guutiinsa hidhichaa itti fufuu akka hin qabne irra deddeebitee akeekkachiisaa turuun ni yaadatama. Itoophiyaan garuu walitti aansuun erga bishaan guuttee booda ijaarsas xumuruu beeksisteetti. Hidhichi waggoota 14 darbaniif ijaaramaa kan ture yoo ta'u, tibbana bakka hooggantoonni Afrikaa affeeraman argamanitti guutummaatti xumuramee eebbifama jedhamee eegama. Itoophiyaan waggaa 14 booda hidha laga Abbayyaa irratti ijaarte eebbisuudhaaf jeetti. Biyyattiin ijaarsa kana injifannoo guddaadha jetti. Jalqabaa eegalee kan mormaa turte Masriin ammoo yaaddoo himataa jirti. Masriin bishaan natti xiqqeessaa jetti. Itoophiyaan immoo bishaan hanqate hin jiru jechuudhaan ibsite. Eega Itoophiyaan ijaartee xumurtee booda Masriin maal gochuu dandeesse? Ambaasaaddarri Uunnatuu Bilaattaa Dabalaa duraan aangawa olaanaa mootummaa Itoophiyaa turan. Yeroo ammaa kana mootummaa qeequudhaan yaada kennu. Ammayyuu taanaa ijaarsi kun xumuramuun maal akeekaa jedhee gaafateera. Dhugaadha. Dhumaatiin hidha laga Abbayyaa kun Itoophiyaadhaaf jijjiirama guddaa, jijjiirama bu'uuraa fiduu danda'a. Biyya keessattis biyya alaattis humna isheen qabdu haalaan kan cimsudha. Kan inni ittiin amanamee ittiin jalqabames seenaa gadadoo fi hiyyummaa biyyattii xiqqeessuu keessatti shoora olaanaa qabachuu danda'a. Laga Abbayyaa kan jedhamee akkasittiin kan inni jalqabame. Bu'aa guddaa Itoophiyaadhaaf qaba jedheen amana. Soole amma gaa namoonni siyaasaa garaagaraa yaada bitaa mirga dubbatu. Warri mootummaa wanti jedhan jira. Gama kaaniin immoo Masriif Sudaan ammallee wanti sun yaaddoo akka ta'e balaa guddaa akka qabu Itoophiyaan qofaa ishee seera idil addunyaa cabsitee bishaan guuttee ammayyuu dhagaa hin jirtu. Yaaddoon keenya guddaadha. Kun immoo balaa qaba waan jedhu dubbataa jiru. Si'achi Masriif Sudaan yookiin immoo Masriin addatti maal gochuu dandeesse? Sana dura waan jechuu barbaadu gara Masrii fi gara Sudaan illee osoo hin deemin dura lammii Itoophiyaa ta'anii qaamotiin siyaasaa adda addaa, namootiin garee dhuunfaan adda addaa baay'een isaanii hidha laga Abbayyaa kana mormaa turan yeroo jalqabamu kaase. Kan nama ajaa'ibsu har'a galagalanii yeroo isaan leellistoota hidha laga Abbayyaa kanaa ta'anii faarsistoota ta'anii argaman nama qaanessa baay'een isaa jechuudha. Misriin yoomiyyuu taanaan hidha laga kanaa gufachiisuudhaaf, fashalsiisuudhaaf waan isaan hin godhin tokkollee hin jiru. Waan gochuu danda'an hunda godhani. Kana boodas waan gochuu danda'an hundumaa itti fufu. Erga eebbi laga kanaa ta'es booda maal fa'aa gochuu danda'u yoo jenne tokkoffaa waliigaltee yookaan tiriitii kanaan dura yeroo isaan kolonii jala turan kolonelistoota wajjin tiriitii ta'isan inni sun akka itti fufu gochuudhaaf dhiibbaa
fi carraaqqii jibbaata guddaa gochaa itti fufuu dandeessi ammasi. Kan biraa lagni kun yeroo guutamu yeroo opereet godhu akkaataa opereeshinii isaa irratti waliigaltee Itoophiyaa wajjin akka godhamu dhiibbaa gochuu dandeessi. Ammallee itti fufti dippiloomaatikalii itti fuftee jirti. Ammasis hariiroo Itoophiyaan biyyoota keessumaa biyyoota Arabaa qaban keessatti hirree guddaa waan qabduuf achirratti Itoophiyaa irratti dhiibbaa gaggeessuu itti fufuu dandeessi. Ammallee kan kanarraan hafee Sudaaniin deebistee harka ishee jala galfatteetti kan nama gaddisiisu. Itoophiyaan erga hidha kana ijaaruu jalqabdee waggaa dheeraa dhamaatii waggaa dheeraa booda akka guyyoota muraasa booda akka eebbifamu ibsameera. Ministeerri Muummee Abiy Ahmad aangawoonni Itoophiyaa kaanis hidhi kun xumuramuunsaa Itoophiyaa firree dabalaa si'achi qoma dhibnee deemna barri tuffii dhaabatte siyaasa gaanfa Afrikaa keessatti bakka nuuf malu argachuuf jira jedhanii dubbataniiru. Isin dhimma kanarratti yaada keessan maali? Deemee immoo kun immoo biyya keessatti guddinni yoo dhufu idil addunyaa irratti illee fudhatama qabdu cimsuu danda'an ni jedhu dhugaadha. Garuu qabatama har'a Itoophiyaan keessa jirtuun garuu waan kana fuudhanii badiilee dogoggoraalee meesii amma dhaggeeffamaa jiru kana hundumaa nuu haguugaa jedhamee yaadama yoo ta'e natti hin fakkaatu. Dhageettii Itoophiyaa dabaluu danda'a keessumaa gaanfa Afrikaa irratti? Ture akkaataa kanatti yaadamee ture kan inni yaadamee ture jalqabee haalama jiru inni qoftiin dhageettii fiduu maal danda'are? Kan badeetu caala. Kan badeetu caala. Mataa isaatiin hidhaan laga Abbayyaa kun xumuramuun isaa injifannoo guddaa tokko gahe. Garuu fudhatama qabnu waggaa 7-8 kana bade sana garuu haguugee waan mirakilii addaa fida jedhamu yoo ta'e garuu natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu. Duratti wanta Masriin gochuu dandeessu gaafa naa eertan wantoota muraasa naa kaastaniitu isa keessaa fakkeenyaaf miidiyaan Masrii har'uma kan gabaase Al-Haraam amma hidhi xumurameera. Si'achi Masriin waan gochuu qabdu akkaataa hidhi kun opereetitti ta'u yookiin hoogganamu irratti akkasumas immoo akkaataa bishaan gadhiifamu irratti marii gaggeessuudha jedha. Marii sana yaada sana Itoophiyaan fudhachuu dandeessi waan milkaa'uudha. Lammatammoo biyyoota lamaan yookiin muddama kana xiqqeessanii akka biyyoonni kun waliigalteetti dhufan gochuun danda'ama waggoota dheeraaf waan hin milkoofneef waan gabaabaatti yookiin immoo si'achi waan milkaa'uu danda'uudha waan akkasii kun. Dhimma akkasii keessatti harka galfachuu hin dandeessan jedhamanii kan dhowwamanii turan. Maaliif dhimma mana kee keessaa situ hoogganata. Hidhaan laga Abbayyaa kun qabeenya dhuunfaa Itoophiyaati. Sana keessatti akkaataan opereeshinii isaa maneeji gochuu jechuun mirga sovereign raayitii kee dabarsitee kennuu jechuudha. Maal jechuudha kun gonkumaa ta'uu hin danda'u. Hidhaa Ijipti qabdu isa kam keessatti namni biyyoonni alaa hiree qabaatanii kan isaan see qabaatanii jiran amma har'aatti gonkumaa ta'uu waan hin dandeenye. Kun tokkoffaa waan fudhatamuu hin qabne. Amma mootummaan Itoophiyaa fudhachuu danda'amoo isa afaan guutee dubbachuu waan danda'u hin qabu hin beeku waan ta'e. Garuu akka pirinsipiliitti garuu wanti kun gonkumaa negoosheeshiniif waan dhiyaachuu qabu miti. Kompromaayizi wanta ta'uu qabu mirgi biyyattiin qabdu administreeshinii yookaan bulchiinsa hidhaa sanaa ilaalchisee gonkumaa Ijipti harka keessa galfachuu gonkumaa qabaachuu qabdu sun negoosheebil ta'uu hin qabu. Wanti ta'uu qabu ture biyyootiin laga kanarraa fayyadamoota ta'an fireemworkii waliigaltee tokko uummachuu qabna jedhamee yeroo dheeraadhaaf kan hojjetamaa ture kan Ijipti garuu dhiittee keessaa baate kan isheen yeroo baay'eedhaaf akka inni milkoofne gufachiisaa turte sun gara marii sanaatti deebitee Ijipti marii sana fudhattee marii sanaan waliigalteedha yoo ragahame malee harka micciirraadhaan dippiloomaatikiidhaan pireeshariidhaan yookaan immoo sodaachisuu adda addaa yeroo dheeraadhaaf gochaa turteen waan jijjiirama fiduu dandeessu tokkollee jiraachuu hin qabu jedhee tanama. Hayya guddaa galatooma ambaasaddar. Baadoosh Rayyaanaa ta'e. Amma immoo oduun gaggabaabsa isinitti hima. Weerarri dhibee Iboolaa biyya Dimokiraatik Rippaabilika Koongootti deebi'ee mudate. Ogeeyyiin fayyaa 4 dabalatee namoonni 15 bulchiinsa Kaasaay jedhamu keessatti dhibee kanaan du'aniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka ibsetti vaayirasiin dhibichaa kun dubartii ulfarratti ji'a darbe erga mul'ate booda bulchiinsota biyyattii lamatti tamsa'eera. Hamaas waliigaltee namoota butee gadhiisuu fi hidhamtoota Filisxeem akka gadhiifaman waraanni Gaazaa guutummaan akka xumuramu dhiyaate fudhachuudhaaf qophii ta'uu ibse.
Ibsi Hamaas kun kan kenname erga pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namoota Hamaas bute lubbuun jiran hunda akka gadhiifaman gaafateen booda ta'uun ibsamee jira. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu ibsa baaseen Hamaas qeeqeera. Ibsi Hamaas kun waan haaraa miti jedhee jira. Yukireenitti dhukaasni erga dhaabatee booda biyyoonni 26 loltoota isaanii galaanarra lafaa fi qilleensarraan bobbaasuudhaaf qophii ta'u pirezidantiin Faransaay Emmanuel Macron himan. Macron Raashiyaan adeemsa nageenyaa duubatti harkisuudhaan lafa Yukireen dabaltee qabachuudhaaf yaalaa jirti jedhanii qeeqan. Pirezidantiin Raashiyaa Vladimir Puutinii fi gita isaanii kan Ameerikaa Alaaskaatti wal arganii erga mari'ataniin booda hooggantoonni Raashiyaa fi Yukireen wal arguudhaan kallattiin mari'atu jedhamee abdiin ture laafee jira. Manni murtii federaalaa Ameerikaa Google maamiltoota isaa miiliyoonaan lakkaa'aman irraa daataa walitti qabuudhaan mirga icciitii fayyadamtootaa sarbuu isaatiin miidhaa irraan ga'eef doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 25 akka kaffalutti murteesse. Manni murtichaa Google fayyadamtoota akkaawuntii cufe dabalatee daataa dhuunfaa akka walitti qabaa ture odeeffannoo argateera. Manni murtichaa erga Google odeeffannoo dhuunfaa fayyadamtootaa marsariitii fi aappii isaa irratti erguudhaaf waadaa galee cabseera jechuudhaan himannaan banamee booda qorataa ture. Isin buna moo shaayii dhuguu caala filattu? Filannoon namaa namattuu gargari. Kam dhuguun filatamaa akka ta'e ragaa qorannoo saayinsiin deeggarame Hamzaa Hussein qixeesseera. Buna moo shaayii? Isin lameen keessaa kamiin filattu? Mee jalqaba waa'ee maalii akka dubbachuu barbaannee isiniif ibsina. Bunni egaa akkuma beekamu kan guyyuu dhugdanii itti bohaartan itti mukuu baatanidha. Waa'een shaayii hoo? Bal'inaan hubattu nu faana tura. Shaayii wayita jennu garuu isa baala shaayii sirrii irraa hojjetamu jechuu keenya. Baala shaayii Eeshiyaatti beekamu Camellia sinensis ka jedhamutu ulaagaa guuta. Adii, magariisa, keelloo, gurraachaa fi kan gogfame ta'uu danda'a. Hunduu gosa biqilaa tokkorraati. Gosti dhugaatii maachaa jedhamu ka Jappaanitti beekamus akkasuma. Adda addummaan kan mul'atu akkaataa hojii isaa irratti. Danfifamuu, affeelamuu, tumamuu yookiin gogfamee daakamuu danda'a. Kaafeenii garmalee baay'isnaan miirri keenya garmalee ol ka'uun akka to'achuu dadhabnu nu taasisa. Akkasumas garmalee nu si'eessa, ammoo onneen keenya garmalee akka dhahatus ni taasisa. Bunnii fi shaayiin lamaanuu kaafeenii qabu. Kun ammoo xiyyeeffannaa, qophaa'ummaa fi dandeettiin waa raawwachuu keenya akka dabalu qorannoon mirkaneesseera. Bunni danfee qophaa'e tokko shiinii sadarkaa isaa eeggatetti yoo bu'e kaafeenii miiligiraamii 100 qaba. Shaayiin qabiyyee wal fakkaataa qabu ammoo kaafeenii miiligiraamii 50 qaba. Yoo gosa shaayii maachaa, shaayii magariisa furdaa humna cimaa qabu filatte ammoo kaafeeniin argattu kan bunaan wal qixa ta'uu dhaqa. Doktoroonni guyyaatti buna shiinii 4 yookiin hanga shaayii shiinii 5 caalaa dhuguu akka hin qabne kan nu gorsaniif kanaaf. Shaayiin garuu akka bunaa miti. Waan dandeettii si'eessuu kaafeenii hir'isu of keessaa qaba. Wanti kun L-Theanine jedhama. Baala shaayii irratti argama. Dhiphina hir'isaa xiyyeeffannaa keenya ammoo ni fooyyessa. Bakka kanatti faayidaa shaayiitu caale miti. Shaayiin buna mo'ate jechuudha. Bakki itti bunaaf shaayee wal dorgomsiisnu kan biraan garaa keessatti. Bunaaf shaayiin lamaan isaaniiyyuu qabiyyee polyphenols jedhamuun kan badhaadhanidha. Lubbu qabeeyyii xixiqqoo microorganisms keessoo garaa keenyaatti argaman gargaaruudhaan bullaa'uu soorataa si'eessu. Bunni qabiyyee kana shaayee magariisa caalaa qaba. Shaayee magariisi ammoo shaayee gurraacha caalaa qaba. Asitti bunatu mo'ate. Amma gara dorgommii sadaffaatti ceena. Ittisa dhibee. Bunaa fi shaayiin lamaanuu rakkoo dhibee onnee nutti fidu qolachuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Qorannoo bal'aan bara 2005 geggeeffamee namoonni kaafeenii madaalawaa fudhatan carraan dhibee sukkaaraa gosa 2 yookiin type 2 diabetes jedhamuun qabamuu isaanii dhiphaa ta'uu agarsiisa. Qorannoo biraan lammiilee Jappaan hedduu hirmaachisuun geggeeffame immoo guyyaatti shaayii magariisa shiinii 2 haga 3 dhuguun kan taruu dhiigaa ni hir'isa jedha. Faayidaan bunaa fi shaayee balaa gosoota dhibee kaansarii gariin qabamuu nurraa ittisuu waliinis ni ka'a. Kanarratti waan saayinsiin mirkaneessa jiraachuu baatus. Kamtu mo'ate ree? Tilmaamtaniitu ta'a. Wal qixa ba'an. Dimshaashumatti bunaa fi shaayeen faayidaa fayyaa madaalawaa ta'e qabu. Erga akkas ta'ee lamaanuu maaliif hin fayyadamne? Isin maal jettu? Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataa marsariitii feesbuukii akkasumas yuutuubii keenya irraa argachuu dandeessan. Qophii irraa ammayyuu tanaatu qopheesse borumoo sagantaa biraatiin deebina. Waan nu caqastaniif hedduu galatooma. Gaariitti bulaa.
BBC ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታ